utuu borduuta jedhanii akkuma carraa borduuta garuu waan barbaaddu tokko guuttachuu dandeessaa sin jedhanii guyyaa tokkotti maal fa'aa hojjettee darbuu barbaadda? Baay'ee gaariidha. Tole mee wal barruu maqaan keenyudha? Maqaan koo Adamin jedhama. Wal barruu maqaan keenyudha? Yoom Dirribsaan jedhama. Yoom Dirribsaa. Utuu hin ta'iniiti borduuta sin jedhanii waan hojjettee darbuu barbaaddu jira? Wanta hojjettee darbuudhaa barbaaddu borduutatu sin jedhanii maal fa'aa hojjetta har'a kanatti? Ammatti baasee amboorullee hin du'u jedhe. Wal barruu maqaan keenyudha? Maqaan kiyya kan maatiin kiyya naa baasan Tarreessaa Jorroon jedhama. Tole wal barruu mee maqaa kee? Maqaan koo Daraartuun jedhamaani. Mee utuu borduuta sin jedhanii hin godhiin hin taasisin kanaaf ijaan taaneen nan ilaalin jedhanii maal hojjettee darbuu barbaadda guyyaa tokko keessatti? Ay gaaffii ulfaataa na gaafachaa jirta. Harka fuunee akkam jirtu hordoftoota fuula YouTube keenya Araa Kiiloo Deelii bakka jirtan hundaatti nageenyi keenya kan kabajaaf kan jaalalaa isin haa qaqqabu isiniin jenna. Kun Araa Kiiloo Deeliidha. Egaa fuula kanaaf haaraa namoonni taatan subscribe godhaa, like gochuun dagatina isiniin jenna. Akkasumas hiriyoota keessaniif share godhaa. Egaa Araa Kiiloo Deeliin afoolaa afaan Oromoo akkasumas jechamoota irratti xiyyeeffachuudhaan namootaaf afgaaffii taasisaatii jirra. Mana keessan teessanii bakka hundaa teessanii nu hordofaa kan jirtan gaaffilee kana of gaafadhaa isiniin jenna. Turtiin keessummoota koo wajjin taasisu booddee walitti deebina. Turtiin keessan hanga xumura qophii keenyaatti. Afgaaffii keenyaaf eeyyamaa ta'uu keetiif guddaa galatoomi. Atis galatoomi obboleettiyye. Tole mee wal barruu maqaan keenyudha? Maqaan koo Adamin jedhama. Adam eenyu? Adam Shaafi. Hayyee Adam Shaafi meegaa maqaa maleekatu baasaa jedha gaafa mammaakanii maqaa keenyus si moggaase. Maqaa kiyya abbaa kiyya naa baase sababni maqaan kiyyatti moggeef immoo sababan guyyaa jimaataa dhadheef Adamis guyyaa jimaataa waan uumameef jecha akkanatti abbaan kiyya na moggaase. Adam jechuun guyyaa jimaataa jumaa jechuudha? Eeyyee. Maqaa baay'ee bareedu qabda. Tole galatoomi. Mee maqaan kee kun dhibbaa maqaan yeroo tokko dhibbaa namarratti uumaa jedhama. Mee maqaa kee kanaan dhibbaan sirra ga'e yookiin immoo faayidaa argatte qabdaa? Dhugaadha garuu maqaan dhibbaas faayidaas namaaf argamsiisa. Maqaa kootiin dhibbaa namoonni irra geellee jiraachuu baatu. Namoonni gaafa maqaa kiyya dhagaan nama fakkeenyaaf nama gara kaaba Itoophiyaatti dhalate baay'ee fakkaatee mul'ata. Sun namoota irratti gaafa argamu garuu maqaadhaan bakka dhaloota namaa murteessuu waan hin danda'amneef kun da'oo gara jirarraa mul'ata jedhetan amana. Sirriidha namoonni tokko maqaa kee ilaalanii godina kana jechuu danda'u jechaadha. Dhugaadha. Hayyee mee gita hojii keeti? Gita hojii kiyyaan hojjetaadha. Hojjetaa mootummaati? Duratti. Amma hojii dhuunfaa keessa hojjeta. Hayyee namatti tola. Gara gaaffii kootiittan si deebisa. Obboleessi obboleettii haadha keeti siif maal keeti? Obboleessi obboleettii haadha keeti. Obboleessi obboleettii haadha keeti. Akaakayyuudha? Obboleessi obboleettii haadha keeti akaakayyu jedhama? Obboleessi haadha kiyyaaf. Obboleessi obboleessa haadha kiyyaanaaf eessuma kiyya. Akaakayyu immoo eessuma ree? Eessuma. Eessumatti soroorfattee? Hayyee gara gaaffii koo lammataatti si deebisa. Gara naannawaa Wallaggaatti dhalootaan illee achi ta'uudhaa baattu gaafa durbi tokko heerumtu maqaa daabbootu mogga'aafii jedhama. Maaliif maqaa daabboo jedhame? Maqaa sana yoo beektaa? Nin beekee akka tasaatee dhalootaan illee gara sanatti waan dhadheef iyyuu maqaa gaafa namni heerumu haati intalli gaafa heerumtu yoo ilmi ishee kan duraa fuudhee sooretti jetti yoo kan lammataa fuudhee hortuu jetti yoo kan sadaffaa fuudhee bultuu jetti akkanatti moggaasaa deemti jechuudha. Amma meeqaatti moggaasu? Hamma 5tti na fakkaata akkas. Sanaa ol dhiifama hin beeku. Mee 5 isaanii naa waamtee taaree? Eeka. Sooretti hortuu bultuu teessuu shanaffaa beektuu jedhama? Sooretti beektuu hortuu bultuu teessuu na fakkaata akkas. Maaliif maqaa daabboo jedhamee dhageessee beektaa? Sun sooretti kan jedhanii moggaasan yookaan beektuu kan jedhaniif ilaalcha gaarii yookaan isheerraa waan gaarii waan hawwaniif malee waan biraa miti. Amma maaliif beektaa maqaan waan ati ittiin jiraattu ittiin bulmaata kee waan ati fakkaattu waan mul'isuuf
ilaalcha ishee irraa oolummaa gaarii waan eeganiif waa yaada gaarii waan eeganiif expect waan godhaniif kanaaf natti fakkaata. Mee gara gaaffii kottaa nuftan si deebisa. Namni tokko haadha manaa fuudhee ijoollee ni godhata. Sana booddee haati manaa utuu jalaa duutee nama gara biraa fuudhee ijoollee sanaaf haati manaan haaraan fuudhamte sun maal jedhama? Haadha buddeena. Haadha buddeena maaliif? Kun haadha baratamaa naannoo keessatti haadha buddeena jedhama. Ishiin haadha deessuu waan hin taaneef haadha godhatte yookaan haadha deessuu waan hin taaneef haadha buddeena jedhamti. Maaliif haadha buddeenaa dharree akkuma silaa haadha daabboon jedhan turanii? Haadha buddeena waan jedhaniif ishiin onni irraa waan hin deenyeef onni irraa hin jaallattu kanaaf buddeena malaattiif waan jechuun natti fakkaata akkas. Akkas jechuu ta'eeti hayyee gara gaaffii kottaa nutti si dabarsa. Mee utuu boruduu ta'edhani akkuma carraa. Boruduu ta'a garuu waan barbaaddu tokko guuttachuu dandeessaa sin jedhanii guyyaa tokkotti maal fa'aa hojjettee darbuu barbaadda? Baay'ee gaariidha. Gaaffii eegaan ture dheedhi. Boruduu sana maal naan jedhu illee fudhadhu bordhiisii guyyaan kiyya gahee jennaan har'a yoo dubbina danda'u maa miti garuu suni yoo boruduu isa jedhan waan hin qabuun namootaan gargaaruu qabu hunda gargaaruun qaba. Namootaan walloleen dhiifama gochuuf hin qaba. Namootaan itti balleessa dhiifama gochuu hin qaba. Namoota itti balleessa dhiifama gaafachuu hin qaba. Namoota gargaarsa barbaachisuuf waan hin qabu hundarraa gargaaruu hin qaba. Kanaaf kana fakkaata. Hayyee gaaffii gosa dhumaatti si geessa. Oromoon dur erga loon galchee gara manaatti deebi'ee ijoollee wajjiniin tapha ibiddaa taphata. Ibidda bukkee taa'uudhaan tapha taphata. Mee taphicha sana beektaa? Oduu duriiti. Tapha abiddatti naanna'ee taphatan. Fi sheekoo fa'aa waan dur dabarsan afoola aadaa Oromoo keessatti namni aadaa isaa Oromoon afoolatti dabarsan miti afaanitti darbaa dhufe. Maaliif sirna barreeffamaa waan hin qabneef jechuudha duratti kaasee afaanitti darbaa dhufe har'a gahee jechuudha. Sirni gadaas sirni kamiyyuu jechuudha. Kanaaf naannoo abiddaatti marsanii ijoollee isaanii haala bultii haala bulmaataa haala jiruuf jireenyaa barsiisu. Kanaaf sheekoo sana illee yaadachuu baadhu. Sheekoon sun waan gaarii fi waan ijoollee barsiisee ijoollee qaree guddisuu natti fakkaata. Taphattanii beektu mee maatii wajjiniin? Eeyyee ka garuu amma irraanfadheetiin jira. Waan yaadattu hin qabdu? Waan yaadadhu. Hayyee yeroo keerraa nu qooddee afgaaffii keenyaaf eeyyamaa ta'uu keetiif guddaa galatoomi. Aatis guddaa galatoomi. Horii buli. Hayyee ulfaadhu. Galatoomi. Hayyee afgaaffii keenyaaf eeyyamtuu ta'uu keetiif galatoomi. Galatoomaa sinillee Tole wal barru mee maqaa kee? Maqaan koo Daraartuun jedhamaani. Daraartuu eenyu? Daraartuu Fiqaaduu. Gita hojii keetii? Ginna hojii koo kaampaanii dhuunfaarraa kanan hojjedhu. Health Safety Environmental irraa hojjechaa jira. Hayyee Daraartuu mee maqaa malee katu baasaa jedhu gaafamammaa kani maqaa keenyus si moggaasee haadha kee moo abbaa keeti? Maqaa kiyya kan naa moggaasaadha koolleemti akka carraa firatu naa moggaasin adaadaa kiyya jechuudha. Adaadaa kee mee maaliif akka Daraartuu sin jette sitti himtee beekti? Daraartuu kan naa baasuuf inni faanii mucaa jalqabaati. Mucaa jalqabaa waan ta'eef nuuf daraarii balladhu jechuu barbaada. Balladhuudha. Akkuma jedhan daraartee ballattee fi. Kanaafidha. Hayyee gara gaaffii kootiittan si ceesisaa obboleettii haadha keetii siif maal keeti? Asti irra naa deebi. Obboleettii haadha keeti. Obboleettii. Aan harkaayyuu balleessite. Obboleettii keeti. Obboleettii haadha keeti. Natti ulfaate. Irra sii deebi'aa alaa dhaggeeffadhu. Obboleettii haadha keeti. Obboleettii haadha kooti. Obboleettii haadha keeti. Hin barre. Naaf yaalimee. Ulfaate. Tole gaaffii nan jedhe meerra naa deebi'e. Obboleessa haadha keeti. Hayyee gara gaaffii kottaa nutti si ceesaa ergan beeku jette gara naannawaa Wallaggaa Oromiyaa keessaa dubarri tokko gaafa heerumtu maqaa daabboo moggaasuuf beektaa kan? Hin beeku. Hin beektu? Maaliif? Hin beeku. Maqaa moggaa'u sana hoo beektaa? Hin beeku. Naannawaa keessanitti maal jedhama tole? Maal kan jedha? Isti gaaffii keerra naa deebiin. Gaafa dubarri tokko heerumtu maatiin warra dhirsaa maqaa baasuuf
Wanti sun immoo maqaa daabboo jedhamee beekama akka beekamitti jechuudha. Maqicha maal jedhanii moggaasuuf mi? Obboleessa qabna? Nan qaba. Fuudheera? Fuune. Fuune? Gaafa inni fuudhe mee haadha manaa isaatiin maqaa meesoo akkanatti ittiin waamtu maal baasta? Akka numuraatti maqaa jaalala maqaan fedhii kootiin ishee yookiin hawwii biiftuu akkasitti moggaan. Kanuma si gaafadhee maarree? Isheen attirfaateeti akkasittiin bahanii nu biratti. Obboleettiin gaafa heerumtoomee dhirsaan maqaan hin ba'a? Dhirsaaf hin bahu. Akka naannoo keenyaatti dhirsaaf hin bahu. Ishee dhabbaa malee isaaf hin bahu. Egaa gara gaaffii kottaa nutti si dabarsa. Namni tokko gaafa fuudhee maatii godhatee ijoollee godhatee erga fuudhee ijoollee godhatee booddee haati manaan isaa yoo jalaaf duutee haadha manaa gara biraa fuudhee haadha manaan sun ijoollee isaatiif maal jedhamti? Haadha buddeenaa. Haadha buddeenaa jedhamti. Maaliif haadha buddeenaa jedhanii? Maaliif haadha yoo jedhani indeenye waan ta'eef guddistuu isaanii waan taateef haadha buddeenaa jedhanii waan. Maaliif buddeenatti fakkeeffamte guddistuu haadha guddistuu faan jedhani? Moggaasuma dakaa dhufedha. Maal nuti jijjiirrachuu dandeenyu? Yaa hin dandeenya bakka ijoollee sana akka haadhaa bakka buutee waan guddistuuf kanarraa ka'ee natti fakkaata. Haadha buddeenaa jedhaniin jechaadha. Egaa Oromoon aadaa quubsaa hedduu qaba. Gara gaaffii kottaa nuti si dabarsa. Mee utuu boru duuta siin jedhanii hin godhiin hin taasisin kanaaf ijaan taaneen nan ilaalin jedhanii maal hojjettee darbuu barbaadda guyyaa tokko keessatti? Ay gaaffii ulfaataa na gaafachaa jirta. Ay hinduutu utuu ta'een siin jedhe. Yaa mana. Boru du'a ta'eemo. Yaa jalqaba kana naammadhaan haadha koo nagaadhaan qabadha. Haadha keetti nagaadhaan madda? Baay'ee waan ishee jaaladhu dursa ishee arguudha kaayi. Guyyaa tokko keessatti isheematti qofa nagaadhaan ta'anii? Yaa maal hin godhan. Kan biraa karoora fiixaan baasuu barbaaddu faan jiru? Karoora natti ulfaate gaaffii. Hinduutu utuudha innaate miti waan duutu seete. Natti fakkaatee ta'uu danda'an. Ani utuun jedhe ganaa bara quufteeti duuta maalati ganaa ijoolleedha. Ganaa kanaafidha ka. Malee gara gaaffii xumuraattiin si deebisa. Oromoon dur erga loon galchee gara manaatti deebi'ee ijoollee waliin tapha ibiddaa kan jedhamu taphata. Beektaa tapha ibiddaa? Tapha ibiddaa hibboo fa'aa taphatu, taratiin taphatu. Taphoonni sun maal fa'aati? Taphni suni gaaffiif deebiidhaan kan dhiyaatu jira. Taratii jechuun immoo saatii dheeraadhaan taa'anii abbootiin keenya akaakolii akaakayyuun keenya kan nutti himanni jira. Ittiin barsiisuu jechuudha. Mee taphattanii beektuu maatii wajjiniin? Anillee kana hunda taphadheen beeku. Maaliif abbaan kun soxxaati waan ta'eef. Taa'ee ibidda bira taa'ee sin taphachiisne. Isin fuudhanii iddoo biraa bakka bashannanaa si geessaa turan jechuudha. Kanaafirra. Na akkasidha. Yeroo jedhaan nan dhagahan. Malee hin taphanne? Hin taphanne. Meeti gara fuulduraatti ijoollee kee tapha ibiddaan taphachiistuu yaada isaan qabdu? Nan qaba sirriitti ijoollee koo taphachiisuuf aadaa Oromoo barsiisuuf fedhii guddaan qaba. Afgaaffii kootiif eeyyamtuu ta'uu keetiif guddaa galatoome. Galatoometillee. Afgaaffii keenyaaf eeyyamaa ta'uu keetiif galatoome. Atis naaf feertee waan ta'eef naaf galatoometis. Mee wal barruu maqaan keenyadha? Maqaan kiyya kan maatiin kiyya naa baasan Tarreessaa Jorroon jedhama. Maqaa biraa qabdaa? Egaa akka ammaa kanatti feesbuukii yeroo fayyadamtu maqaa jijjiirrachuun hin jira. Oliyaad jedhama feesbuuk irratti fuula miidiyaa keenya Oliyaad hin beekama achirratti. Mee isa kamiin si waamu? Ati Oliyaad yoo naan jette natti tola. Tole Oliyaad. Mee maqaa kee gaafa si baasan hiika wayii qabaateefiit baasanii maqaa maleekatu moggaasa jedhu. Maaliif akkasii baasan gaafattee beektaa? Moo maaliif jijjiirratte? Gaafadheen beeka. Maatiin kiyya maqaa kiyya gaafa Tarreessaa naan jedhan hangafni kiyya nama lamatu jira. Ani sadaffaa irratti hin dhaladhe. Gammachuun sadaffaa irratti ani dhiira ta'ee argamuun kiyya waan isaan gammachiiseef
Tarreessaa naan jedhanii. Gammadanii jechaadha. Gammachuu. Haadha kee moo abbaa keessi muggaasu? Walumaa galanii ta'uu danda'a garuu hin beeku. Walumaa galaniiti. Meetummaa maaliif jijjiirrattiri? Ani yeroo hundumaa hawwiin kiyya yeroon kutaa gadaanaa baradhu nama guddaa ta'uu guddachuu waan yaaduufin ol yaadi jedhee ofuma kiyyaa fi ofi moggaasee jecha. Maqaa baay'ee bareeduudhaan ol yaadedhiin si waamaa jechaadha. Natti tola. Ol yaadi gara gaaffii kootittan si ceesisaa. Obboleessi obboleessa obboleetti haadha keetii siif maal keeti? Obboleessi obboleessa obboleetti. Mee irra deebi. Obboleessi obboleessa obboleetti haadha keetii siif maal? Inni anaaf immoo eessuma ta'a. Eessuma naa ta'a. Akka naannoo keenyaatti eessuma jenneetuma waamna jechaadha. Eessuma. Mee wasiila jennee namni waamnu maalidha jechuun akkuma na sammaa kaasee jechaadha. Wasiila jechuun yeroo tokko naannoo akka naannootti gargar ba'a malee yeroon itti eessumas wasiilas eessuma jettee waamtu hin jira. Yeroon immoo itti wasiila isa jennus eessuma. Eessuma isa jennus eessuma jennee waamnu hin jira. Akkuma garaagarummaan isaa wasiilli obboleessa abbaati. Eessumni obboleessa haadha ofiiti. Garuu iddoo akka naannoo keenyaatti wasiila jechaan obboleessa abbaati. Eessuma jechuun immoo obboleessa haadhaati. Eessuma jechuun obboleessa haadhaati. Ayyee gara gaaffii kottaa nuttan si dabarsa. Gara naannawaa Wallaggaatti dubarri tokko gaafa heerumtu maqaa daabboo jedhanii maqaa moggaasuufiif. Waan kana dhageessee beektaa? Maqichoo maalidha? Durba Wallaggaallee akka fuudhanillee dhaga'e garuu maqaa kana maal jedhanii akka moggaasan hin beeku. Dhageessee hin beektu? Dhaga'ee hin beeku. Har'a sirraa dhaga'u. Maal akkamitti godina Oromiyaa amma kana jiru aadaa hedduu qabu aadaa maqa moggaasaa dubara Wallaggaa akkamitti wallaalte? Garuu deemeellee beeka akkanatti xiyyeeffannoo itti kennee ilaalle beektaa gaaffiin kunis na mudata jedhee waan hin yaadne. Esi naannawaa keessanitti maal jedhama? Yoo obboleessi kiyya fuudhee yookaan obboleettiin kiyya heerumte yeroo hunda garuu yoo obboleessi ofii fuudhee baasuuf harmee yookaan abbaan isaanis yeroo maqaa baasanii fi yoo ilmi hangafaa fuudhe biiftuu fa'i jedhuuni jaalannee fa'i jedhuuni yoo amala fa'i qabaatte. Yoo amala hin qabaanne yoo. Ishillee ganaa laalummi garuu akkuma arganii jaalannee jedhuuni biiftuu sin jedhamaani dureetti warqii akkanatti akkuma bifoota isaaniitti ilaalanii bifa irratti hundaa'anii maqaa moggaasuuf jecha. Akka isaan namatti tolanitti. Mee anaa maal moggaasu toonii mucaa isaaniitti heerume? Amma ati osoo obboleessi kiyya si fuudhe warqii siin jedhu. Warqii naan jedhu? Warqii siin jedhu. Maaliif? Ati bareedduu waan taateef daa'imman yookaan warqiilee ni caalta jedhanii waan tilmaamaniif warqii koo siin jedhu. Ayyee ulfaadhe gaagaman waan akkam bareedu natti himte. Ayyee. Tole gara gaaffii kottaa nuttanii si ceesisa. Namni tokko gaafa mana fuudhee ijoollee godhatee haati manaan sun ijoollee godhattee jalaa utuu duute sana booddee nama gara biraa fuudha. Ishiin itti heerumtu sun maal jedhamti? Ishiin yoo heerumte haadha biddeenaa jedhu akka naannoo keenyaatti. Haadha biddeenaa jechuun immoo namni haati warraa jalaa duute akka carraa jaalatee miti. Ishii deebisee fuudha. Erga fuudhee booda ijoolleen achi jiran sun haadha garuu haadha biddeenaati. Hin deenye waan ta'eef akka haadha biddeenaatti ilaalu. Maaliif biddeenatti fakkeeffaman? Egaa kuni beektaa ciniinsifattee waan hin deenyeef yookaan garaa ishii keessaa baastee waan hin deenyeef biddeenuma laattee daa'imni kun akka guddatee bor nama ta'uuf waan gargaartuuf haadha biddeena kooti jedhanii waamu. Maaliif haadha daabboon jedhiniin akkasilaa? Haadha daabboon moo jedhaniin daabboo bichaan laattuuf gaa nyaata garaagaraa waan laattuuf haadha daabboo jedhanii waaman. Gammee gaaffii koo sattaa nuttan si ceessaa. Utuu hin taasisiniiti boru duuta jedhamee sitti himame har'aan kanatti maal hojjettee darbuu barbaadda? Ani amma umrii kanatti osoo bor duuta maal gootanaan jedhani waan baay'ee jira garuu kanaaf mucaa waan hin qabneef dafee danuma akkan mucaa tokko lafa kana godhee deemuu barbaada. Akkamitti guyyaa tokkoon mucaa godhattaati? Waan qopheeffate qabda jechaadha? Jiraachuu malee garuu dafeetiin
akkam mucaa argadhu yoo rabbi na gargaaree malee maaliin godhare. Mucaa godhachuu hawwita jechaadha. Amma hin qabu. Kanaaf osoo mucaa godhadhee boru du'ee natti tola. Har'aatti akkatti mucaa godhatan illee hin beeknu. Garuu hin beeku anis waan ta'u natti fakkaateen. Kanuma gootaa jechaadha. Haadha manaa qabdaa? Hin qabu. Ganaadha. Eenyurraa godhattare mucaa? Yoo gawaanuma duraan yookaan lafa goote yoo akka carraa hiriyaa wayii jiraat. Naa rakkadhu jettanii malee maal jedhu naa dadhabii ani boruun du'aa yoo jedhan ishiinis yookaan diduu dandeessi atiin duuta eenyuun naa guddisallee jettee diduu dandeessi. Sirriidha isheenis akkamitti mucaa qofaa ishee guddisti. Hin cima. Baay'ee gara gaaffii koo xumuraattan si geessaa. Oromoon dur erga loon galcheetii ka'ee gara manaatti deebi'ee ijoollee wajjiniin tapha ibiddaa taphata. Taphni sun maalidha? Taphni ibidda bukkee kan jedhamu yeroo duratti nullee ijoollee baadiyyaa turre loowwan tiskinee horii gara foonaatti galchinee yoo jenne maatiin gaaffii wal gaafata. Afgaaffiin sunillee akka barnootaattis akka muuxannoo daa'imman sana ogoomsuu keessatti illee gahee guddaa qaba. Daa'imman waa'ee aadaa safuu hin barsiisa. Waan baay'eedha inni baay'ee namatti tola wanti suni. Taphattanii beektu maatii wajjin? Akka ajaa'ibaa taphannaa maatiin kiyyaallee nu gaafatu. Mee tapha yaadattu qabdaa? Ibboon hin jira inni hin taphatama. Maatiin mammaaksa illee namaa mammaakanii maaliif akka mammaakamu namatti himu. Wantoota akkanaa hedduutu jira yoo namallee. Mee yoo irraanfachuu baatte mammaaksanaa mammaakika? Mammaaksa maatiin illee hin mammaaku. Wantoota dhiifamallee wajjin yeroo sana xinnummaa keessatti yaadadha. Haadha ofii yeroo qeeqanii yeroo itti dubartii qeeqanii hin jira. Innillee akka amma namoonni tokko dubbatanitti hin barbaachisu jedha. Dubartiin beektuu qabdi malee dheertuu qabdi malee beektuu hin qabduu jedhuun. Yeroo sana innillee akka ammaatti baay'ee gaarii miti. Garuu yeroo sana waan dhageeffan sitti hima. Waan yeroo sana dhaga'e wantoota akkanaa hin mammaaku. Immoo deebi'anis immoo yaadne jalaa bade bakka. Naayee Oromoon egaa jecha isaa hedduu haasa'urrallee mammaaksa fayyadamuu jaalata. Egaa Oromoon waan hedduu isaa mammaaksaan jedha. Ayyee gaaffii kootiif yeroo keerraa qooddee naa ta'u keetiif guddaa galatoomi. Ayyee atis hedduu galatoomi waan naaf feerteefis hin jedha. Ulfaadhus yeroo gaarii. Ayyee Afgaaffii keenyaaf eeyyamaa ta'u keetiif galatoomi. Ayyee asillee galatoomi. Mee wal barruu maqaan keenyudha. Yoom Dirribsaan jedhama. Yoom Dirribsaa. Ayyee. Meegaa maqaa maleekatu baasaa jedha gaafa mammaakanii maqaa keenyus si moggaase. Maqaa kana haadha kiyya naa baase. Maaliif akka ta'e sitti manii beeku? Naaf himanii hin beekan garuu gaafachuuf jedha. Maaliif hin gaafanne ammarraatti namni maqaa maaliif akkatti mogga'e maaliif seete maqaan yeroo baay'ee dhiibbaa namarratti uumaa ni jedhama. Meegaa maaliif akkasitti mogga'e yookiin immoo maqaan kun dhiibbaa sirratti uume qaba? Dhiibbaan narra uumillee qaba. Namumaa maqaa kanaan waamamtaa yoom maaliif jedhamta namni hedduu naan jedha. Gaaffii kana deebisuuf anillee yaalii baay'ee godha akkasi. Maaliif akka ta'e gaafattee hin beektu? Gaafadhee hin beeku ammaan booda garuu gaafachuu mala. Ayyee gaafadhu maaliif hiikaa maqaa keenyaa beekuun gaarii malee yaada. Ayyee. Tolee gara gaaffii kootiitti tanee si geessaa obboleessi obboleessa obboleettii haadha keetii siif maal keeti? Mee irra naa deebi'i. Obboleessi obboleessa obboleettii haadha keeti. Anaa fi eessuma kooti. Eessuma yaa? Akkamitti ta'a? Ani akkasuma eessuma kiyyan jedha. Eessuma beektaa kan biraa waan jedhamu hin qabu? Kan biraa obboleessi haadha kiyyaa jedhamu. Mee gaaffii nan si gaafadhe irra naa deebi'i. Obboleessa haadha keetii maal keetii? Obboleessa haadha keetii si maal keetiin jedhee? Ayyaa ta'u gara gaaffii kottaa nutti si deebisa. Namni tokko haadha manaa fuudhee haati manaan sun yoo jalaatii duute ijoollee godhattee jechaadha. Haadha manaa gara biraa fuudha. Haadha manaan sun ijoollee isaatiif maal taati? Haadha biddeenaa taati. Haadha biddeenaa isaati. Haadha biddeenaa taatiif. Maaliif haadha biddeenaa jedhame? Haati manaasaa ka duraa sun kan inni dura fuudhe waan duuteef inni immoo isheerraa ijoollee waan qabuuf ijoollee saniif haadha ta'uu waan hin dandeenyeef haadha biddeenaa yookiin kan guddistuuf kan laattuuf akka haadha biddeenaatti ilaalamti. Haadha dhalte odoo hin ta'iin haadha biddeenaa jedhamti. Maaliif biddeenatti fakkeeffamte mee waan gara biraatti fakkeeffamuu hin dandeessu ture? Waan gara biraa ijoolleen gaa yeroo baay'ee
ishiin dur jalaa duute suni ijoollee raawaan duuteef ijoolleen biddeenuma barbaadu kunuunsa barbaadu kanuma faadha biddeenaa jedha Oromoon. Ijoolleen egaa biddeena barbaadaniif gara biddeenaatti fakkeessanii. Gara biddeenaa fakkeessan ayyee. haa ta'u gara gaaffii kottaa nutti aneesse deebisaa gara naannawaa Oromiyaa keessaa gara Wallaggaa gaafa dubartiin tokko heerumtu maqaa daabboo jedhanii maqaa moggaasuuf beektaa? Hin beeku anillee. Hin beektu akka maqaa mogga'uufiif? Maqaa moggaasin hin beeka garuu kana dhagee hin beeku. Maqaa daabboo sana dhageesse hin beeku? Maqaa daabboo dhagee hin beeku. Maqicha ni beektaa mee naa tarreessi? Maqaa daabboo. Maqaan daabboo dubara sanaaf. Maqaa daabboo waa beeku miti. Beektu? Mee naa yaali? Maqaa yoo heerumtu shawaan baasuun beeka. Kan naannawaa shawaa? Mee natti misaan? Maqaan shawaan baasu ka heerumtee fi hortuu badhaatuu galaan akkasumaan tarreessa maquma Oromoo kana. Godinni Oromiyaa hedduun isaa kanuma keenyaatti dhalachuudhaa baanis Oromiyaadhuma kan godina biraa maaliif wallaalte? Baruuf jedha bakka namuu bakkuma itti dhalatee beekaa miti shawaa kuni ka addisii heerumtu kana yoo hortuu yoo jedhu ka addisii fuudhamtu kun ijoollee baay'ee akka godhattu waan fedhuuf hortuu badhaatuu jedhee moggaasa. Jedhee moggaasaa jechuudha. Baay'ee walirraan fagaatu maqichillee. Walumaa dhiyoodhaami. Egaa gara gaaffii kottaa nutti si deebisaa utuu hin ta'iniiti boru duuta siin jedhanii waan hojjettee darbuu barbaaddu jira? Wanta hojjettee darbuudhaa barbaaddu boru duutatu siin jedhanii maal fa'aa hojjetta har'a kanatti? Ammatti baazooyaan borullee hin du'u jedhi. Maal beeku? Waan hojjettee darbuu yoo jiraate baay'ee ulfaataadha ishii. Carraa tokkitti boru duuta jedhamee toosii kenname maal goota? Antuun carraa kan argadhee waa hedduun hojjedha. Anillee waa baay'ee hojjechuu danda'a jedhi. Waan na keessa jiru kan otoo hojjetiin boru du'uuf jedhu nama biraa akka milkeessuuf namallee dajjarjaree dhaama jedhi. Waa hedduu gochuu danda'a garuu amma boruun du'aami hin du'ullee jedhi. Namni biraa akka milkeessuuf ergaa kiyyaaleen hin dabarfadha jechuun fedha. Mul'ata kee akka namni biraa galmaan sii ga'uuf jechuudha. Ayyee mul'ata kiyyaa namni biraa akka galmaan naa ga'uuf nagaallee ni dhaammadha. Eenyufaatti dhaammattame? Oromoon nagaadhaa maqaa. Oromoo maraafu? Nama maqaa dhooftuun qabdu namaa boru hundaa jettee nagaatti jechuun. Walumaa gala dhaama. Waan masajjisuu barbaade fakkaate miti? Atillee miti garuu kaafeen na komata namta akka lama yoon keessaa waame naguma walii gala. Gara gaaffii koo xumuraattiin si geessaa Oromoon dur erga loon galchee gara manaatti deebi'ee ijoollee wajjiniin tapha ibidda qaqqaammachaa taphata. Mee tapha sana ni beektaa? Taphi ibiddaa ibboo oduu durii kanuma kana. Taphattanii beektuu maatii wajjin? Baacoo oduu durii waanuma kana fakkaatu taphata. Taphni ibiddaa kanumaa miire. Ibboo faati? Mee ibboo na gaafadhu. Ibboo. Ibiif? Lafaa ka'ee waaqa lixa. Lafaa ka'ee waaqa lixa. Qawweedha? Dhukaasa argattee jirta. Nagaa hibboo erga kaasnee nafiini meegaa namni gaafa hibboo gaafatteetii dhabu wanti jedhamu sun jira naannawaadhaan garaagar ta'ullee waan sana beektaa amman nan deebise toon deebisuudhaa baadhee waan jedhamu sana waan jedhamu sana gabaa naa kennitaa siin jedha yoo ati gabaa kenniteef gabaasaa sanirra dhaabatee si waan haasa'u qabaa jechuudha gabaa kennite yoo wallaalte deebisan yoo sirnaan deebisuu baatte gabaa kennitaaf. Ayyee gaaffii keenyaaf yeroo keerraa qooddee eeyyamaa waan taatee nu gaafatamteef galatoomi. Atillee galatoomi siin jedha. Ayyee guyyaa gaarii. Ayyee guyyaa gaarii siifillee galatoomi. Thank you sir. Oh galatoomi. Namni lama kan keeti. Ayyee kan kooti.